Hunda dura salamtaan jaalalaa qilleensarraan bararaa iddoolee isin jirtan hundatti isin haa geessuun kabajaa fi jaalalateenya. Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo. Kun torbaanitti yeroo takka kan isiniif dhiyaatu sagantaa Ichima Jaalalaati. Sagantaan Ichima Jaalalaa gaa akkuma beekamu namoota hedduun kan biyya alaatii fi biyya keessaa kan jiran yaada hawwii fedhii isaan qaban xalayaa gama keenya erguudhaan kan ittiin ibsatanidha. Nutis arraafis xalayaalee muraasa kan walitti qindeeffannee walitti qaqqadaadanne gama keessan geessuudhaan turtii warreen isinii wajjin godhu. Andee isaan Iskandar Aliyyi, qopheessaan Sharmaarkee Adam, qindeessaan muuziqaa kan Ichima Jaalalaa ammaas Muniir Shaafii yookaan immoo Muniir Istiidiyoon nu faana jiraati hanga dhuma sagantaadhaatti nu hordofaan afeerraa keenya Ichima Jaalalaa. Ichima Jaalalaa. Sagantaa Ichima Jaalalaa keenya gaa namoota hedduun xalayaa isaanii nuuf erguudhaan biyyoota garagaraarraa nu bira geesseeti jirti. San keessaas gaa kanneen akka Atlaantaadhaarraayis xalayaan nu geessanii jirti. Minisootaa, Kaanaadaarraayis ni qabna. Gama Awurooppaatis hoggaa gorroo Jarman, Faransaay, Noorweeyirraayis xalayaaleen nu geessee hedduudhaatu jira. Karaa Afrikaatiinis Naayiroobii fi Saawuz Afrikaarraa ammaas xalayaan garagaraa akkasumatti nu geessee jirti. Suudii Arabiyaas dabalatee jechuu keenya. Kana malees biyya keessaas hedduudhaatu jira. Kanneen akka biyya keessaa Galamsoo, Gaara Mul'ataa, Haroomayaa, Ciroo fi kanneen biroodhaatis bashbashi qabna. Mee arraaf muraasa ilaallu. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma beekamutti gaa yeroo jalqabaatiif guyyaa jalqabaatiif Ichimni Jaalalaa xalayoota isa geessa keessaa tan keessaa fiffilatee tan nama harkifti je'ee yaadu hedduu jirtu keessaa takka tan biyya Arabaarraa nu geesseetu jira. Xalayaan biyya Arabaarraa dhufte gaa hedduudhaatu jira. San keessaa tan Fooziyaa Oromoodhaa ergite tanamee dubbiseetiin gama keessan geessaati maal akka jettu eenyuuf akka barreessitee fi yaadasii kan waliin hordofnu taati mee haa dhageeffannu. Haa geessu salaamtaan jaalalaa tan osoo wal dheebonnu gargar nu baafte daawwii ijaa wal nu dhorkitee gaaddidduudhaa fi suuraa akkasumas yaadaaf na laatteef zajaa kafalaa xalayaa tan hoggaan sii barreessu imimmaan yaadaa Mallati yarra wal maddiidhaa yaadaati yaa jaalallee xiyya ani Fooziyaa Oromoodhaati Suudii Arabiyaarraa waggaa lama dura akka attasaatti akkaan hiyyaanne jaalaltii sirraa na qabde suutuma suutaan amna na jabeeffatte olaantummaa siin agarsiisaa na miidhaa na daadarkeessaa eega if na jibbisiisu eega yaadaaf na kennu eegalte Oltee bubbulteetii jirti yaa kaniin dheebodhee beeloofa tokkicha akka kumaa Dooktar Abiyyi fi jetti. Jaalalti sirraa osoo an hin yaadin na keessa dhufte tun ol baafachuudhaaf natti ulfaattus hadhaa galliqimsaa guyyaa eeggachuudhaaf akkasumas sibbaafachuudhaaf haal duree mijjeeffadhus lakkumaan bubbuluun lakkumaan olee buluun sibbaafachuu dhiisi siihuu akka duraanitti if duratti harkuun dheebuu nattaateeti jirti. Kunis gaaromina kee kan Rabbiin siif kennarraa ka'uudhaan namoonni hedduun kan miliyoonaan lakkaa'amu gama keetitti dhiyaachaa si maramaa si faarsaa si dhungachaa bunaa fi barcaarrattis duburaa fi dardarrii hundi haasawa kee Khambraa dhiisuun haasawa kee malee wal jalaa qabaa si faarsuun ammaas yaadarraan yaada na dabalaa yaadaaf na laatteetii jirti. Yaa kaniin si boodaa si jaaladhu tokkicha akka kumaa abbichuu xiyya. Ani ammaan dura nasiiba dhiiranaaf ta'uu dhabuurraan waggaa hedduu lakkoofsisee baay'een daadarkaawee jira. Qaamaa fi qalbiin tiyya shakkiin guutamtee eega qeeqaan halaalaa si kajeeluu eega qeeqaan si hordofuu afaanii qabamee burja kee dhabuudhaan eegaan usuu jalqabees bubbuleetiin jira. Kana qofaa miti ji'oottaniis lakkaa'uudheetiin jira. Kanarraa ka'uudhaan jaalaltitee najjabaannaan ajaja kee godhuudhaan ol je'i
hoggaa jettee ol jecha gattaay hoggaa jettees gad jechaadha akka namoonni biraa si jaalatanii si kabajaniif wareega hedduu dabarseetiin wareega hedduu si kanneetiin ture ani Fooziyaan ta'e. Dooktar Abiyyi jaalaltii fala gooytaa baananii san ammaan ifirratti arginu. Anaa fi ati osoo yaada garaa keenyaa waliin baafannee hin raawwatin cululleen gosa biraa risaan gosa biraa ija tiyya duraa si fudhattee si jijjiiruun si ammaas daran coraa na nyaattee na uqqisteetii jirti. Ammaas ummanni ati hin beeyne seenaa isaanii si dukkaneessanii seenaa hadhaawaa isaanii dhugaa si fakkeessuudhaan narraa si jijjiirataniis angaruu ati naaf hidda dhalootaa ilma biyya kiyyaa yaa shanyii kiyyaa tokkicha kiyya ta'uu kee akka ati dagattuun barbaadu. Jaalalaan hanga jiruu tiyyaa kana laaftuun laaltee jaalala yeroo kan bakka sin buuneen sobamtee akka narraa fagaattuun barbaadu. Guyya guyyaan ilmi dhiiraa tokko hoggaa jaalala kannaniif nama garagalaasan sirratti hin arginu. Yaa Dooktar Abiyyi ammallee akkaan si jaaladhu beeku akkaan si faana duusu baddu yaa kaniin lubbuu tiyyaa ol jaaladhu. Shamarran hedduun siif bololanii badhaasa garagaraa siif laataniis angaruu kan badhaasa caalu badhaasa hundaa olii onnee tiyya siif kanneetiin jira. Dhaamsa kiyya kana hoggaa qilleensarraan agartees deebisaa ta'e hatattamaan akka naaf laattuun barbaada. Yaa ilma Ahmad Abbichuu Jaalalaa kennaan shamarran hedduun siif kannan kun natti si jijjiiree akka siis hin jijjiirreen dhaamsa kiyya siif dhaama. Ati naggaragaltuus ayyoomuu siin jaaladhaa jetti gaa. Fooziyaa Oromoo Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaadirraayi. Waldabaluu mudataa firraaneenee waliin barruu silaa kana seenee silaa waamrii hundinuu dhagumarraa yoo nu jiraachisees deemu walgarraa silaa waamrii hundinuu dhagumarraa yoo nu jiraachisees deemu walgarraa. Salamata hiriye salamata walin dabnu benuga imanata yo walinu dibise sayanaka yo walinu dibise skamachuka. Ya Rabbi mali amrin najabate namana jaalatu atanu bafte akkana gootu goita asuma beeka yo walinu dibitees gammachuka akkana gootu goita asuma beeka yo walinu dibitees gammachuka. Xalayaan lammadaa tan nu geesse ammaas suduudaan dubbisuun hin jalqabame. Nama gaarii ta'uu kee hoggaan sammuu tiyya keessatti yaaduu fi akkaataa tasa anaa fi ati idduutti uumame san olii fi gaqqabaa guyyaa walharkaa keenyaa eegala kaa'uudhaa hanqachuu kiyya hoggaan siifumu gadda guddaa na keessaa burquun dabaalamee akka ta'e akkanaaf hubattuun barbaada. Yaa qaamaa fi qalbii tiyya hatee qullaa na hambise na biraayis fagaatee amnaas dheereeffatee godaansa filate. Abdii kiyya jiruu biyya ormaa waggaa 5 guutuu wajjin abbuuqanne jaal dhugaa soorachaa eega cinaacha wal qabuudhaa waan hammeenya jaamu yaanneen beeyne garuu tan rabbiin jee maleen taatuutii jiruu biyya ormaa tan biyya arabaa san keessatti na dhiistee tasa raafamtee gara biyya abbaa keetiitii fi haadha keetii Oromiyaatti deebituus guyyaa tokkoofillee si yaaduu dhiiseen beeku. Walqunnamtiin bilbilaan tan anaa fi ati idduu turte saniin sabbaraa ji'a 10 ol obsaan guyyaa walharkaa keenyaa hamileen eeggachaadhaatiin ture. Fedhii fi jireenya keenya kan fuulduraa tolfachuudhaafis biyya arabaa keessa taa'ee saantimaa kaasee hanga maallaqa guddatti walii qabuudhaas aadaa godhadheetiin jira. Maallaqa guddattis walii qabuus aadaa godhadheetiin jira. Bu'aa beeydila kana booda wanti niin halaalaa dhagee tan sammuu tiyya na jeetu turte
yaa qaadhimaa xiyyaa abdii xiyya haniin obsuun dandeenye wal dhabdee tiyyaa fiite tan bilbila keeysaan akka tasaatti uumamte saniif jecha kaayyoo fi mul'ata xiyya na dukkaneessuun kee daran akkaansi jibbu waan na godhe keeysaayi dhaluma akka tiyyaa anaan jijjiirtee hamileen cabsuun kee ammaas dhukkubbii mataa nattaateet jirti yoo dhugaadhaan na jaalattee yaadannoo keenya sana osoo hin irraaffatin qomanna qabachuudhaaf kan qophooytu taate yookaan na bira koottu yookaan anaatu si bira dhufa jaalallee tee tan hedduu si jaalattu ammaas Suudii Arabiyaarraa hanaan dirree dhawaadhaa tan gandala gaarreedhaati ammaaf tan Suudii Arabiyaa dammaam jiraattu abdiinis akkasuma kan dirree dhawatti argamu jettee jirti abdii muciyyoodhaaf rifadhuu siin jenna nutis Kasi jaallu osoo mati beektu garaa jaalalaa dhuftee na namatu jaallu si yaade jaalatu ni garta eekami duuba garaa na jabaata akkasi jaallu osoo mati beektu garaa jaalalaa dhuftee na namatu jaallu si yaade jaalatu ni garta Bituba garana jabata ya janato nidagisa sama kausta oso dagisu majadibta sama tuya Salamta yaada keetii eeysarraa eegalee eeysatti akkaan dhaabu beekuu baadhuus yaada keessa xiyyaa waliif dhuubee waliif qaqqadaadee ijoo dubbii tanna keessa jirtu akkaan beekutti siif ibsuuf muradhee waan hin jiruuf wanni na daangeessu tokkolleen hin jiru yaa taniin jaaladhuu fi waan hunda daran caalchisee mootummaa onnee tiyyaa godhee siif yaadaa halkanii fi guyyaa hirriiba dhabee faaga sideeffachuu dadhabuudhaan dhumatee harkuudhaaf shoorarkaawaa kan hin jiru jaalallee kee Abduu Samad Kabiraati waan hunda daran caalchisee nagayaa fi bashaashummaati tan duraan qabduu fi arjummaan ta'e hasibee hudhiisii kasin beeyneef wafaa mallattoo jaalalaa hundumaa farjoomaa yeroo dheertuu dabarsaas geesseetii jirti yaataniin hedduu yaaduu fi dheebodduuf jaalalaan siif qaburraa kan kee lakkumaan bubbuluun waa'een kee na rakkisaa iddoon duraan siif qaburraa si dhabuun kiyya daran ammaa sammuu tiyya na jeequudhaan hojii manaa kan biraa natteeti jira yaa bareedduu tiyya namni hedduun gaarommina kee harkuudhaan harka si galfachuuf si qajeelaa akka jiran dhageetiin jira ati garuu qajeellaa isaan irratti beekuudhaan gaafii jaalalaa isaanii waan diddeef daran jaalaltiniin siif qabu na sharafuudha eegalte yaa iddoo onneetiyyaa yaa mallattoo jaalalaa gaafiin jaalalaa siif dhiyaattu kan namoota sin fakkaanne san kanaan si qaadhimanii ayaa namaarraa si baasuu fi gaarommina duraan qabdu jijjiiranii hamad deebisuuf carraaqan san moggaa daddarbitee anuma kan abbootii fi hawwan kiyya siif hadaraa nadhaaman kana qoma qabattee somni namaa sin fakkaanne san osoo sin daangeessin dhugaadhaan jaalala soorachaa akka wajjin jiraannuun barbaada dhumarratti wantiniin siif dhaamu waan fedhan qaama ifeerraahuu hin harkatan deebisaa jettuu akka jiran jettuun barbaada hanga fedhe jireenya bu'aa bahii qabu dabarsuuf anta abbaa na qabuutiittiin afaan guuttadhuuti yaa bareedduutiyya wanni ati beekuu qabdu guddoon hangaan lubbuun jiru si malee akkaan hin jaalannee fi siif akkaan wareegamuu akkanaaf hubattuun barbaada jaalallee kee Abduu Samad Kabiraa jaalallee tiyataniin hedduu jaaladhu magaalaa Dirree Dhawaadhaa jeebarreesseetti jira Jabuuti maljan atuunu ibsita tirika maljan atuunu ibsita tirika maljan atuunu ibsita tirika maljan ajab amma lele sama lele nan amma lele sama lele nan sama lele wanta lele nan no ajab
Hageessu salaamtaan onnee irraa buqqaati. Qilleensa irra loohaa onnee keessaan akka sibira geessu abdii guutuudhaan qaba. Wanti ati naaf hubachuu qabdu guddoon yeroo xalayaa tana siif barreessu seenaa keenya yaadattee akka sammuutee jeetuuf osoo hin ta'in akkuma murannoodhaa fi ejjennoo waggaa dheertuuf qabdu san durdaran akka cimsattu barbaadeeti. Aneenyu akkaan ta'e siif nuufiyyaan dura bakkuma jirtu sagalee televezyiina keetii ol qabdee akka na dhageeffattuun barbaadan. Ankaniin siif barreesse magaalaa Dirree Dhawaadhaa ganda laga harree toora masgiida haraa oliirraa. Anis teedduu jaalattu imaan teeti. Kaniin an barreessuufis kaniin lubbuutii yaa ol jaaladhu Farahaan Jaafar kan ammaan tana Ijipti Kaayiroo keessa baqattummaadhaan jiraatu yaa farree kiyya. Amaleedduu kaniin duraan hin beekne na barsiistee akkaan guutuu qaama kiyyaa irraanfadhee sittiif kennu waggaa 3 keessatti na goote. Haa ta'u malee haala yeroo kan si mudate kan waliin beeynu saniin dirqama imimmaa naqachaa si gaggeessuun gaaf tokko waluma agarraaf abdii horachaa dhaamsaa fi yaada gareeffi fi waazaappii fi iimoodhaan eega yaada ifikkaasuudhaa bu'aan nuu dhufe hin jiru. Yaa Farahaan kiyya. Haasawoo si dheereessuu barbaadeetii miti. Wanti niif siif dhaabu yoo jiraate yeroon dhaabbattee akka nuna hin hubattee dheebuu jaalalaa akka wal baanuun siif dhaama. Yoo dhugaadhaan kana jaalattu taate an dheebuu jaalateetii maraadhee waan hin jiruuf fiigaa barraa akka naa dhuftuun barbaada. Yookaan immoo waggaa akka har'aatu wal harkuun keenya nasiiba. Jaalalleetee tan hedduu si jaalattu imaan Dirree Dhawaa laga harreerraa jaalalleesii kan hedduu jaalattu Farahaan Jaafar kan Ijipt Kaayirootti argamu. Sirana fagese, damsa hoya dagese. Sirana fagese, damsa hoya dagese. Kambirale na nausu, ana ho matugara si jabese. Kambirale na nausu, ana ho matugara si jabese. Jiraattoota magaalaa Dirree Dhawaa keessummoota magaalaa Dirree Dhawaa dhuftan maraanuu baga nagayaan dhuftan isiniin jenna. Hoteela Rahmaa nyaata barbaaddan maraa'u akka mana keessanii daranitti hojjetee isin nyaachisee isin quubsa. Hoteela Rahmaa mi'aa nyaata keenyaa nyaatanii hin quuftan. Hoteelota biraatiin adda isa godhu gosa nyaata barbaaddan maraa'u feetan foon horiitiin feetan foon re'eetiin achumatti murattanii achumatti isinii bilcheessine achumatti isin nyaachisne isin quubsina. Ruuza haniidaan dabalame cuunfaalee garagaraa aboofottaa firaafii aalii keessaniin nyaadhaa dhugaa habbuuqqadhaa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Kooneel Allaaffoo cinaadhatti argamu. Hoteela Rahmaa wannin jirre hin jiru qofa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya gaa akkuma armaan olitti daawwattan kana sagantaa Ichima Jaalalaa kanaaf namootan barreeffama erguu barbaadan kan biyya alaatii fi keessa jirtan gaa karaa teelegiraama keenyaatiin lakkoofsa bilbilaa duwwaa 913 50 70 20 takkarratti yaada keessan erguu dandeessan akkasumatti sagaleedhaanis akka barbaadanitti jechuudha. Kanneen Dirree Dhawaa keessatti argamtanii fi kan naannoo isiidha ammaas istiidiyoo Munir kan laga harree argamutti qaamaan fiduu kan dandeessan ta'uu gamanumaan isiniif dhaamne jechuudha. Kana malees teknooloojii ammayyaadhaatiin kanneen sirba hojjechuu barbaadan kan biyya keessaatis haa ta'u kanneen biyya alaa jirtan
studio Munir dhufuudhaan bifa ammayyaawaa ta'een haala isin gammachiisuun sirboottan barbaaddan hunda isa biratti hojjechuu dandeessanii. Kanaanis lakkoofsa bilbilaa isaa duwwaa 929 32 irratti heloo jettaniin kan isin keessummeessu ta'a jechuudha. Kana malees ammas warreen sagantaa Ichima Jaalalaa kana dhaabbanni garagaraa kanneen oomisha isaanii beeksifachuu barbaadan yoo kan jiraatu taate akkasumatti nuqunnamuu dandeessan duwwaa 913 irratti jechuudha. Nuqunnamaa bashannana gaarii isiniin jenna. Direwood. Sumeyaan boojitee fuudhattee magaalaa meeshaalee jarmaayaa manneen walii galaa jaruu beetan kookii barbaadanis bilaa meeshaaleen Sumeyaa abbaa fedhe caalaa. Mukkeen ibsi bilan biyya alaa keessa kan garantii qabu Sumeyaa dhiyeessa. Qorqorroo simintoo ferroo fi mismaara Sumeyaa dhaabitaa hunda bira jira. Sumeeyyaa jaalalaa kanaaf meeshaan kalqee abbaa fedhe caalaa teessoon dirree dawaa saphiyyaa lulaalaa. Nuti biyya jaarra malee biyyan diinu kanneen hojii konistirakshin irratti bobbaatan martinu namoonni manaa fi ta'ee gamoo jaaruu barbaadu. Meeshaa barbaaddan maraa'u gatii madaalawaa ta'e Sumeeyyaa meeshaa walii gala jaarmee manneen irraa argachuu ni dandeessa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan gamoo Sa'idoo DDC fuulleedhatti argamu. Sumeeyyaa meeshaa walii gala jaarmee manneenii